يكفت يكفت بنا بنا لا ناس واو اوه واي ده سوية ما سمنا بسمو والله سمو منو جوار وين ما يمن سمو جينو جوار ايوه والله جوارين كنيتي في سميان امين هذا في كنا كنيتي في ايه كنا بكاتا مكا جواريتين كنيتي في إضافي جرتي كنا بريدو وين ممكن بجور سمارك اللي يقول يقول وستنا وخشي አሁን ደግሞ ኢየሱስ ስጦታ አመሰግናለሁ ገለቶን ሱማያ ባይስ ገለቴን ፈጣ ከና ከና ከኑ ፍዱስ ጃርቲው ቦሌሰቲያ አይ እሰር እሰር ወላ بس አሁን ጀም ሱማያ የገለቶን كما بكاتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما توتا في توتا يوتيوب كينا وندي كيسانو يتشارا باغانا كانوا جراتني غويا هراي تشارا سميان غربا كنا باي فجيستين جتي غارا جركبا ندو كاميرا ني رنتوري غاو دبني غارا ولا باي كاميرا ني رنتوري باي ريفته ما تسدغيمي انغيزي ولا تفير فدي اما غرو غمچو بدن دغمي سميا باي ان جالدا باي كاباجا Bukan kan sini tu becar. Lah, orang perut tu. Aku mar kita kana je cara, kenna kana kini TV irte cara namni kamu kenna kana, naman kenno, kenna kita kun burcuko dah. Jor kita je cara garu kesi sawak apa. Yoro bishan yokau buna yokau shai wano ayat nak ulka, amma modu yu irrah. Mali nak kau je kemeru amma muda tu yoro bishan awan itina ke yoka shai itina ke kofa muda kan yoka iriti tante si hojjetamu danda je cara kayak sini tu tintain. Jadi makanya jadi dia tu. Maka ingkau. Jadi kamu dah. Akasi bayi kalau tu mana ni si Amin Hafiz beri bitte cara beri ni bekama kuno beri kana fakkat bitte jirti maka jawari tim bitte. Maka jawe al jala dut na bitte bayi gambar. Amo jawari le ilma biye shite cara jole gulu chati sinish kana fakkat ye cara Surah majikira kumar kita dura yero jalkaba sibatu guracha ama wa ini ta ade marulala adata Masya Allah semuanya. Oh kun logo isati kun surah isatiin asitti hojjetame fi jechaadha kun illee asitti surah isati kan keessa jiru bishaan owwaadha jalqaba yeroo bitamu jechaadha gurraacha maajikidha gurraacha kana fakkaata jechaadha adaduma maajikii waan ta'eef wanni owwaayyoo keessa bu'u akkasitti bifa kanaan suuraa nama itti hojjetamee fi sun baaf jechaadha kana fakkaataa akkam haga dura burcuqqoo gurraatti dura immoo maal sumayyaan malaattee jirti fayyaan qabdu akkamitti burcuqqoo bunatti dhunnu gurraachuma kana bittee kennaadha naan jetti jedheeti rifatee ture jechaadha amma yeroo kana argitu maal si fakkaata baay'een gammadee keessattuu suuraa kana baay'een jaalla suuraa reetu jaalata sadiif isaan tolchisiif Sumaya baay'ee galatoomii siin jira kaas kennaa bareedaa akkam jaaladhu an maqaa nama an jaaladhu birrii kana qofa ta'u osoo hin ta'in maqaa Jaaqubee irra jirtu tana maqaa Jawaar Mucaa biyya kiyya qofa osoo hin ta'in Oromoo guutuuf Itoophiyaa Afrikaa fillee Itoophiyaa Afrikaa fillee jira baay'ee fidaa jennee nama haalan jala nama kabajnu hayyuu kenna kan sirriitti abdii guddaa gara fuula duraatti irraa qabnu maqaa isaatiin naa hojjisiisu isaa waa hunda caalaa hedduu takka isii jaaladha hedduu takka isii galatoonfadha galanni kee hin dhumini hedduu galatoomii sumayyaa siyaasa filaa galatoonfadha. Yaada qabdu yoo qabaatte waan kanarratti. Yaada qabdu yoo qabaatte. Naan kuni guddaa miti baay'ee xiqqaadha. Kennaan kuni kennaa xiqqaadha malee guddaa miti isin jajjabeessuuf malee nu jettee jirti sumayyaan
kennaan kun nuuf baay'ee guddaadha maaliif jennaan kennaa waan guddoo namaa kennu qofa osoo hin ta'in namaaf yaadnu waan guddaadha jechuudha yaanni isin nu yaadde kun osoo naa kennu baattee akka waan naa kennitetti ilaala jechuudha kennaan xiqqaa hin qabu kennan mana abbaan fedheetu xiqqaa hin qabu jechuudha namaaf yaadanii namaaf kennuutu yoo hunda irra caala waan ta'eef kennaan kun baay'ee anaaf guddaadha isin xiqqaadha jettee malee baay'ee anaaf guddaadha hedduu takkanaaf galatoomfadhaa daawwattoonni keenya hundi keessanuu kennaa guddaa hedduu Anjala ebi hedduu itti gammadeen akka inni hedduu na gammachiiftee jirti Sumayyaan hedduu isinis na galatoomfadhaa maqaa kiyyaanii baay'ee gammadee jira Sumayyaatti hedduu naaf galatoomii sinjaa geeliti je qaalii ta'e galatooma atoo maal jetta yaada kan kee anis baay'ee gammadee jira yeroo duraatti namni guyyaa tokko sabdiraay nan godhe arba sirriitti gammadee jira waan ta'eef hedduun jaaladha hedduu galatoomii jira maajikiidha osoo bishaan kun keessaa yeroo bu'e jechaadha walumaa galatti bishaan kun yoo keessaa bu'e inni gurraachata boombii dhoosachaa maashaallah ewa osoo nam tokko surprise sin godhinne Sumayyaan surprise goote akka sawaa ture beektaa surprise amma kanaafuyyuu amma ingalmeeffattachaadha namni yeroo duraatiif surprise osoo tokkoon fara jirti ammaan booda jaalalleen tamtee gara fuulduraatti jaalachuu of deemtullee rikoordiin harkaa cabeera jecha rikoordiin harkaa cabee jira kennaan isiin kennitu lammaffaadha malee tokkoffaan jedhama kasummaa dhiyaatu jiru jechuudha kaaraas akkasii galatoomaa isin hunduu hedduu kabajnaa abdi gaaffii sirraa qaba ana muktaaree noo irra gammadsiif fakkaatan kennaa kanarratti kennaa kanarratti gara gammachuuti kennaa barattee argannoo hedduu siifilaati baay'ee gammadne kennaa kanarratti namni gammade si jalqaba immoo Muktaar baay'ee rifate jalqaba jechaadha argaa jira kaameraanuu yeroo san hin jiru lammata anatu kaameraayyuu akka dhufu dirqamsiisee isii of duuba gaddarbisee homaa miti maal maalidha piraankiidha maal jedheeti ana sobee gaddeebisee booda kaameraa akka fuudhamu taasise jechaadha Muktaar baay'ee rifatee ture jechaadha gammadde ati ammoo baay'ee gammadde ani baay'ee gammadde iyyuu geettee iyyuu bari jawaar maqaa jedhu kanaaf iyyuu geettee waan maal seete kennaa si Muktaar duuduu heemtu kana irra beekte ganama akka kennaa Muktaar kennamu deemu dhaga'ee jira waa'ee fijaa kana immoo Muktaar surprise jedhee iyyuu jechuudha qophaa'ee haga isin argatu daddafee ture seedes dhaabadhee miire yoo isin gara galtu ka dura gammachuu qabu ittuu dabala kana fakkaata jechaadha kabajamtoota hordoftoota keenya Muktaar guyyaa har'aa kennaa jalqabaa jechaadha urgaa dhaloota irraa erga dhalate jechaadha ka haadha abbaan uffata faa kophee faa waan adda addaa isaa bitu alatte jechaadha guyyaa har'aa Sumayyaan kennaa kenniteetti jechaadha kennaan isiin kenniteef akkuma jalqaba irratti ibsuuf yaalletti jechaadha waan kana fakkaatuun hojjechiiste waan kenniteef kennaa yeroo duraati jechaadhaaf galmee seenaa ofii irratti galmeeffatee jira Sumayyaan osoo hin beekin jechaadha galmee seenaa namaa irratti galmooftee jirte jechaadha guyyaa har'aa kana fakkaatti galatoomaa siin jenna Sumayyaan dadhabdee gatteessa jirti eega ganamaatii waan kana hojjisiisu jecha ajjetti jedhee warri waliin dhageeffattanillee galatoomaa akkas fakkaatachaadha yeroo kennaan kun isiniif lachiifuu bitamu ani bira ture argee jalqaba waan tureef jechaadha garuu amma kennaa artiin seene dhugaa dubbanne guyyaa biraa waan kennitu see malee garuu ana dabalaa daladee jirsa abdii hedduu rifadhee bargisee gara galtu siifillee kennaa fuudhee bitee duratti nan jajjabeessuu turte akka akkanatti inni mamu kaachitiidha inni mamu kana fakkaata galatoomaa Sumayyaa baay'ee galatoomfannaa Sumayyaatu subscribe like godha daawwattoonni keenya hunduu isin jaalannaa Ega Sumayyatu subscribe like share gochuu hin dagatina Sumayyatu YouTuberoota warra haaraa amma dhufeetti jedhe kana guutuu isitti nu jajjabeessuun akkaataa itti dalagamu akkamitti akka dalagamu akkamitti akka edit godhamu akkamitti YouTube akka gadhiifamu akkamitti akka banamu akkamitti dafee akka namaa guddatu isitti nu barsiisee irraa dhugaa jechuudha galata kana qofa sotiin galata guddaa qabdi Sumayyatu nu biraayii galata isi akkana jedheetti afaan itti ibsu qabu jechuudha jechaan hanqata galata Sumayyaa ibsuudhaaf kanaafuu Sumayyatu warri isi subscribe dheetanii hin goone illee Sumayyatu subscribe like share godha Sumayyatu jajjabeessa nutillee nutaka subscribe ko dibban dhugaa akka godha nu taayisa isin jedha abdii guddaa sirra qaba akka baatii lama sadi keessatti dibban jedhani assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh asasinitti dheeressinu nagaatti horaa bulaa